يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنورهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يا رب بغنا جيان الراس غرچانا لخينيا خنداوا اورو امنتي خيني لافنا وليد برسن تدفني جچا قبطين الرئيسيني قبنه دف غراغرما دغا شافي سن جدو جيرو كراچا جي تي بي وجين غافي ديبسي غونه سني دي سوداف دراندر سني المانايا زمن قن زمن كمبيوتر برخوتي زمن اي ايت زمن خطابني الدنيا رجرو asgaragalee sooftuweeriidhaan akka namaatitti namaa wajjin haasa'uu keessa jirra jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan ayyaa kitaabni hundinuu ka qura'aanaa, ka hadiisaa, ka tafsiiraatii fi ka seenaa hundinuu harka keessan jira jechuudha. Kanaafuu rabbiin duuba akkuma amma ayata dubbanne kanatti rabbiin wahallee harka keessa kaa'ee boru si gaafata sirrattis ragaa bahaa ta'uu hin dagatin. Kanaafuu mee ilmaan ayyaa waan ChatGPT fi deebii inni duunu deebise afaan faranjiitiin oromootiin akkasumas arabaatiin mee waliin haa caqasnu. Hello ChatGPT, please tell me the true core difference of Shia and the Sunni. The only core difference between Sunni and Shia Islam: Imama, leadership after Prophet Muhammad's, including infallibility, Isma of Ahlul Bayt, Hadith of Kisa, Hadith Thaqalain, and Quran 33:33, Shia view. Imama is divine and infallible leadership. Belief: after Prophet Muhammad, Allah appointed 12 infallible imams from Ahlul Bayt. Imams are not elected by people. They are divinely chosen and protected from error, Muslim. Justifications: 1. Quran 5:67, Gadir Kum Declaration. O Messenger, convey what has been revealed to you from your Lord. Revealed at Gadir Kum, where the Prophet ﷺ declared, "Whoever I am his Mawla, guardian, Ali is his Mawla." This showed divine appointment, not friendship. 2. Quran 33:33, purification of Ahlul Bayt. Indeed, Allah only desires to remove all impurity from you, O people of the house Ahlul Bayt, and purify you thoroughly. This verse confirms infallibility Isma of Ahlul Bayt. Hadith al-Kisa explains who Ahlul Bayt are: Ali, Fatima, Hassan, Hussein, and the Prophet ﷺ, found in Sahih Muslim, Tirmidhi, and Muslim scholars' tafsir. 3. Hadith al-Khalain, 2 weighty things. I leave behind 2 weighty things, the Quran and my Ahlul Bayt. If you hold to them, you will never go astray. Found in Sahih Muslim, Tirmidhi, Musnad Ahmad, Ahlul Bayt are made the spiritual guides after the Prophet. 4. Quran 2 verse 124, Covenant of Imama. My covenant of Imama does not include the wrongdoers. Imama is a divine sacred role, not a political title. Only the pure, like the Ahlul Bayt, qualify. Conclusion: Shia Muslims believe in a line of 12 divinely guided imams, starting with Ali ibn Abi Talib, are pure, infallible, and appointed by Allah. Sunni view: leadership by shura and human choice. Belief: the Prophet ﷺ did not appoint a successor. Leadership is a worldly issue to be settled by consultation, shura, among the companions. Justifications: 1. Quran 42:38, consultation command, and consult them in affairs. Sunni view: Caliphate was rightly decided at Saqifa, where Abu Bakr was elected. 2. No clear Quranic appointment. Sunni scholars argue, if Allah wanted to appoint a leader, it would be explicit in the Quran. They view Gadir Kum as a declaration of Ali's virtue, not Imama. 3. Abu Bakr leading prayer, Prophet told, "Tell Abu Bakr to lead the prayer," interpreted as implied preference. 4. Hadith: the best of my ummah is my generation. Used to trust the decisions of the companions. Conclusion: Sunni Muslims believe that leadership was left open and handled by shura, starting with Abu Bakr as the first caliph. Oromifa translation: Jehun ergagaman Rabbi duan budansa ummaha kan itti fufu akatao Rabbi namota kulkulutan
war Ahlul Bayt jedhaman era filu isani amanu. Imamoonni kunniin namoota filannoo namaatiin hin ta'in. Rabbiin filate dogongor Avrama isa ang godhe. Ragaa Qur'aanaa fi Hadiisa ke suratu Al-Ma'idah beekeswaa'ee ergama kee gatii kabu dabarsi jedhamu. Gadir kun keessatti ergamaan anak jedhan namni anaaf maulana ta'e Ali inis isarratti maulana ta'a. Kun hoggansa Rabbiin murteessa agarsiisa. Suratu Al-Ahzab keessatti Rabbiin fedhii isaa irraa waramana keessa Ahlul Bayt irraa hurii hunda bal'isuu fi akka isaan qulqulleessu barbaada. Hadith kisah keessatti warri Ahlul Bayt akka Ali, Fatima, Hussein fi Muhammad ta'an ibsameera. Isaan kunniin dogoggora irraa bilisa hunda. Hadith sakalain keessatti ani si akhi waan gurguddaa lama isinitti bi'isee deema. Qur'aanaa fi Ahlul Bayt ko yoo isaan qabattan homaa hin jallattu. Kana jechuun Ahlul Bayt hoggantoota dhugaa ta'uu isaanii agarsiisa. 4. Suratu Al-Baqarah tuve keessatti kakuu koo zalimootatti hin geenye. Kana jechuun imamummaan namoota qulqulloota qofaaf ta'uu qaba. Shi'oonni imamoota 12 jalqabaa isaanii Ibn Abi Talib akka Rabbiin filate qulqullummaa fi qajeelummaa guutuu qabanitti amanu. Arabic translation. يعتقد الشيعة أن بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون القيادة الدينية والسياسية للأمة معينا من الله وليست باختيار الناس. هؤلاء القادة هم من أهل البيت وعددهم 12 إماما معصومون من الخطأ معصومون. الأدلة من القرآن والحديث. 1. في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نزلت هذه الآية في غدير خم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا إعلان لتعيين إلهي. في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبين حديث الكساء أن أهل البيت هم علي، فاطمة، الحسن، الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة يرون أن هذه الآية تثبت عصمة أهل البيت. 3. حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يدل على أن أهل البيت هم المرجعية الروحية بعد النبي. 4. في سورة البقرة قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي أن الإمامة عهد إلهي لا يناله إلا الطاهرون. الخلاصة: يعتقد الشيعة أن الإمامة لل12 إماما من أهل البيت بدءا من علي بن أبي طالب وهم معينون من الله ومعصومون عن الخطأ. Somali translation. Shikadu waqshay aminsan yihin in hogganka ummadda eka dambeya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam u yahay mit ilahay dorte maahan mit ay dadka doranayan. Hoggaam yaya shani wa Ahlul Bayt wa khayna yihin tonash. Imam o an qalad garim sumin kademo Qur'an yofadiyah. 1. Qur'an ida fa wushu liyahay. Rasulo gath si iso uguso daji. Tani washay kuso dagte gadir hum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yibi chiddi an hay maulaha chali wa maulaha. Shijadu washay u arkan tani inaitai magachabis alle. 2. Anka ilahay wushu donaya inu idinka faido wasakta. Ehlu guriga Ahlul Bayt o idin dahiro dahirid gusta. Sadiska kisa wushu dedena in Ahlul Bayt yihin chali, Fatima, Shasan Susain iyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shijadu washay amin san yihin ko dahirsan ho halad kanabada. Pridiska kalain. Washa nidin ribaya labo washi alud. Kita abka aleyo ehel kaiga Ahlul Bayt. Hadiad kushitnatan marnaba madumaisan. Tani washay mujinay sa hugamin tarusiga ahi Ahlul Bayt. For Anka Al-Baqarah 4, balangkay gumagaro ko dumiga sa meya. Tani washay mujinay sa inama amni madu ay garu tahay ko dahirsa. Shi chadu washay amin sa nihin 12, Imam o laga bilabo chali ibn Abi Talib, kuwaaso ilahay dorte o an kalad geling karin. Garaagarummaan dhugaa imaama qofa akka tahee fi kan biraa soba akka tahee arginee jirra jechuudha. Isinilleen akkuma ka'umsaaf laaluudhaaf isinii ta'uuf kan isinii himne jechuudha. Duuba garaagarummaan imaamaa kun eessarraa jalqaba gizee jennu akka hara shi'aatiin dhiyaatuun guyyaa qaadir kum irraa jalqaba jechuudha. Guyyaan qaadir kum guyyaa rasuulli hajjatul wadaa irraa deebi'anii
osoo karaa deemanii rabbiin qura'aana ayata 574 irratti buusuudhaan yaa ayyuha rasuul balligh maa unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yasmuku min annas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin kajoosan rabbu sudan baka qaadir kumitti guyyaa sadiif dhaabbatanii xurumbaa fufanii ummata duraa fi duuba deemu san walitti qabuudhaan asaaboota achitti khutbaa godhan jechuu khutbaa san irratti wanni irraa dubbatan addunyaa tanarraa deemuun isaanii akka ga'ee fi ammaasiis qura'aana 33 jaharratti ani amrii isin irratti hin qabu khaja'u eega dubbatanii boodatti Ali ibnu Abi Talib harkasa qabanii ol rarraasuudhaan nagayaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu harka ol qabanii rarraasuudhaan an man kuntum mawla hada wa aliyyun mawla ja'anii akkasitti ani namni gaggeessaa isiniti kana booda alijiin gaggeessaadha khaja'u kana hadiisa dabarsanii hadiisni kun hadiisa wanni sunii keessattis kaashi'aa keessattis ka argamuudha ka isaan lachuutu qeebalan tahuu beekutu nurra jiraata jechuu kana dheeffatan duuba egaa hadiisa kana boodaatti ammas hadiisa biraatiin Umar faan baga gammaddan bagii akka ja'anillee ragaa dheeffatan jechuu kana boodatti wayita karaa galanii boodatti wanni argame yeroo gabaabaa rasuulli achi booda hin turre turan san keessatti waa sadii dhiyeessan tokkoffaa irratti Osaamaa nama jedhamu ilma xiqqaa wajjin asaaboonni karaa lolaa akka deeman gizee ajajaman akkasitti Umarii fi Abubakar akka hin deemin ajaja sana godhini dubbatan jechuudha. Lammata irratti wanni kana haasanii bistuma irratti dubban na deemu hin deemne lola san hin bobbaane jechuudha. Lammata irratti rasuulli wayita siree du'aa san irratti ciisanii jiran dhukkubsatanii guyyaa khamisaa badii guyyaa khamisaatiin seenaa jedhamu beekamu qabamee jira jedhan. kunis maal jennaan rasuulli waraqaa fi bi'irinaa kannaa akka isin hin jallanneen waa isinii barreessa gizee jedhan Umar bin Khattaab qura'aana ol kaasuudhaan qura'aanaan nuugahaa rasuulli dhukkubsatanii jiranii khaja'oo hadiisa beekamaa sahiha karaa suniitiinis karaa shi'aatiinis galmaa'ee kaa irratti isaan lachuutu fudhataniitu jira jechuu أن دوبا ونخوني قرسيسو جان خراشياتين ونخوني قرسيسو أهل البيت كان أتشمر راجل كبني أكفر علي بجراني لمالك جنان حديث سكالين إنسان أني ويتان الدنيا تنراديمو وعلى مججبدو لسني دي سيدي ما إننيس قرآن في أهل البيت دا إسان لمن أدان همباني نمني إسان لمن كبته خراجا لنا هنسينو بيت سبين كيا في قرآن هنگا كويا كياما بكا كوثر جامت لغروت أدان بحني وان جاني جرنيف أهل البيت مرموسانيتي اتئان سودان رسول كويا ويتتا سنين جتشورم ويا سنين الدنيا تنرى ويتبقتني بيت سبين ساني علي فادا في علي ابن أبو طالب إمام علي في الدرسة عباس كسماس أصابون نبرا ويتا رسول خفنوا في حالة ثاني جزء قبيسو داف تتافتن لموني واتكون سقيفة بني سعادة أشتي ولك بمني وإمر جارة أكا جران خاصودان أبو بكر في عمر بن الخطاب نجا في رحمن نسان الرتي أجراتو جرس أكاديمني مرجع سن الرتي هرماتني أبو بكر في لتمي سانس نمواتكو كتهيفي دوبا وني خمين غرشياتين كاوس مالي فكسي عريفتني تقفا لمتا بيت سبي رسولات الرا عليجيس خكا دير رسول عباس فانيس بكنك اركمنتي انسان كان غورو لساني اكم الشورى نما اسلامهم دحمت الهي مهاجرون دوني سرت نركمني خنافو جرجر قبا جچوداني اكسيتي كومي خاصن جچون غراغرمان إسلاماني من كنتم مولى هذا وعلي مولى خجوادي سخنا غرا سنيتين مولى جتون جال الليدا جتودان إن جال الليدا نهمي خجو يوتو خراشياتين مو جتشخون جال الليت اللي نفسرما خرا غيساتس نفسرما غرو أمانتنا خيسا مرتيسو حالا إني الرسول صلى الله عليه وآله الرادبة الرتي هم داوا وإني الرادبة جرن أصو من كنتم مولى هذا وعلي مولى أصو هنج إندرتي قرآن صدمي سدي جها واي أمري gaggeessummaa isaan qaban ummata islaamaat irratti waan dubbachaa turanii fi itti aansuudhaan kana boodatti alijiin mawlaa keessani jechuu kan hogguu fidan akka itti fassaramuu qabu
gaggeessummaadhaan malee jaalalleedha jechuu akkamitti haa guyyaa sadii guutuu aduu san keessatti ummata walitti qabanii addunyaa irraa deemuu isaaniitis eega dubbatanii booda jaalallummaa obboleessa rasuula arraantana haariyatti akkamitti himanii wanni kun gaggeessummaadha jechuudhaan karaa shi'aatiin gaggeessummaa alii kana fudhachuudhaan inni imaama tokkoffaa karaa shi'aatiin shi'aa jechuun gaggeessummaa alii warra qeebale jechuudha jechuudha. kanaaf akkuma hadiisa biraatiin rasuulli qureeshirraa gaggeessaan 12 akka hanga guyyaa qiyaamaatitti jiran haaluma dubbatan saniin aliin gaggeessaa duraa wayita tahuu itti aaneetis ilma isaa Hassan eegas booda Huseen akkasuma jechuudhaan hanga xumuraatitti beetasabii isaatirraa dhaloota Faaxumaa jechuudha dhaloota Faaxumaatirraa hanga Mahdiitti saahibu zamaan Mahdiin beena hanga saatitti imaamni garasiin akka dhufuutti isaan qabatanii dubbatanii nama barsiisanii jechuudha. kana keessatti ammallee wanni biraa kan dubbatamuu fi qabatamuu qabu ummanni imaamaa kuni infallible jechuun ma'asuuma xahara akka tahan rabbiin hadiisa kisaa'aatiin beetasabii isaa dubbatee rasuulli qoolaa gaalaa jalatti hadiisa kisaa'aa kanaan beetasabii isaa walitti qabee Hassanii fi Huseenii fi Faaxumaa fi Alii walitti qabee isaanii wajjin nama shan ta'anii ummanni kun beetasabii xiyyaa yaa rabbi xiyya ummata kana naa xahri jedhee rasuulli hadiisa kisaa'aa kanaan kan gaafate rabbiin qur'aana 33 إنما يريدكم الله لذهب ريسا خجوسا جتشو يتركم على البيت يتركم تطيرا خجون إسان كان كل ليس جرا إسان خجبا في جالل الدنيا ترى ورقل كله ور تهن خإسلامان ديمو دندان خإسلام برسيسا أكو مسك علينيتي سادسة سك علينيتين قرآن في إسا والجنا مدي خاي رسول الله سالمان كبد نمني سالمان كبد هم بدو قرآن في بيت سبين كياس الدارم بهن جتشور الرجاء بيت سبين إساء نمني بيت سبين ساته خنو أخي خن نما بدي أكهنتان الرجاء بوسانيتين رسولي أكسنت وانو دبر سنف حال خنان برمسي خرا شريعة إسلام مالتو حلالي مالتو حرامي مالتو بدعة مالتو كفر نمنك تفسير القرآن متشابهة هنده خنوه مدنده أهل البيت دا قروا أهل البيت موقتي ويتسن الراجل كبميتي زمان ما أبو بكر سن الراجل كبمي موقتي دي بمودان فاطمة فانيس آران الدنيا تنرى أول كسيت الرد أكو ميسين لامتين نم تقول لنا سونار كمين قلقلا ألين إسي أولي جيبودس ألين تك أقولان نمني إسا وان واتكو تهيف إسا دينكري إمامني إسا خجينا مواتكو وان تهنيف أكسمت إسلامني أكا أدان بانيف إسلامني تقوم إسلاماتي في يادودان إني جعلسي تك أكا قولي دبتن يجو أكير دبرين أمرتي عثمان بودتي ربي الرجاء في رحمة النساء سرتي هاجراتو عثمان بودتي أليجي أمني وفني قافتني في لجودان ألين كون جزيرو فيس سرتي دولة سدي قرقودانا كاكا في إنينيس توكو خان هذا مؤمن توتاتين ورانا قالا حلمتا مأويادان ساسا كسمتي وراني سدي سرتي أمتا خوارجا خطواني سدي قرن سانيس بسا جلابو كاني خوارجا تاني أليجي أكا ورانا تورن صديق عمري إساء أمت الصديقي ستي جيسما إني رتورين ورانا قفان مجرد شارتي سلواني أكا جيسان أجيبودا ساساني سمي دانا كدوي علي حسيني جزي دبريس حسينيس أكسمتي بني أميان علمي معاوية يزيد وران نساء أكا أجيسي خرطيك أبي أجيساني مرمسا هندا أنكا بالاسا إسا فيدني تكجحني نا حالي الرد بريخون كنافو فرقاني في وني أدى خمانتنا الدنيا ردي مخون هندنو سببني إسا سبب سكاليني قرآن سكال حديث سكاليني فرجو لبودانا كتي ساندي سنجتشو خرابراتين
rabbiin adeemsa bulchiinsa isaa addunyaatiin yeruma tokkoo akka qura'aana keessatti ibsamuutiin ilaalamuu danda'uutiin yeruma tokkoo rabbiin ilma namaatiin wal filadhaatti bulaa je'ee kan beeyne tahuu ragaa qura'aana keessaa akka laalluu dhiyeeffatan jechuudha. Kunis fakkeenyaaf inni jaa'ilun fil ardi khaliifaa khaja'u irraa jalqabee Abraahimis rabbiin akkatti imaamaa godhe eegasii boodaas Suleymaanis hanga nugusaatitti akka rabbiin fi isaatii filee fi keessumattuu karaa Xaalut nama beekamaa Xaalut kanaanis hanga ummanni lakkii nuti hin barbaannu isa jedhanii rabbiin immoo isaan irratti Xaalut kana dirqee gaggeessaa godhuu isaatiin wanni kanarraa qura'aanarraa barru rabbi yeruma tokkoo amantii isaa amantii islaamaa aadamirraa kaasee hanga nabi muhammaditti namaan filadhaa jee hin beeku akkamiini adda tahee nabi muhammad boodatti sallallahu alaihi wa alihi namaan filadhaa jee bakka kamirra jee hin jenne rabbiin fi keessanii filadhaa jee hin beeku wal filadhaa jechuun kun hin jiru qur'aana keessaa hunuu qur'aanni akkana ja'a miti haja'u kadheeffatan jechuudha. ammallee Abubakar boodatti Umar wayita shoomamu Abubakariin qofa akka bakka san bu'e rabbiin aliyyiin qura'aana keessatti gaggeessaa islaamotaa tahuu ayata 55 innamaa وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جدًا سبب النزول ينسى حالة سني في شيء خيسة جروتين علي صلاة الرسول جرو ركوع الرسول جرو مسكين تجرو في مسجد تخلته النيس ركوع الرسول جرو هرك صلاة جدًا وبسات الراور كي كفولة تقولوا دار ربنا آتخنا خمبوسف سببان ساتيس علي جته الرخان قودان إنما جزيجو ربي قفا رسول قفا في نمتي كستي صدقة خنة قفا خارقو الرسول جرو صدقة خنة سن قفا جتولان عليين خنخيسة بوا أما اللي حديث السني في شيء خيسة جروتين علي نمني جالة مؤمنة علي نمني جبو منافق أكته الرسول كان دبة جراجو بيكتن الرجرات يجورا أما اللي حديث براتين خن رقاده فتن قافتوكو مدينة را قبرانا في بهن علي مدينة ديسو سانيتي الرسول علي مالف نديس تجاني قزي قافتن أتي وان هارون موسى افتهو ناتاتا نبي جمع ملي جتشولان بكبوا إسا تهوساني دبتني جراني حديث نقول خراسوني تبشان تنس خفلة مقبو تهومي لا لا يدجون جريجو kanaafu yaa ilmaan ayyaa waan gara shi'aatiin jiru kana manni keenya bal'inaan waan quba hin qabneef beekumsaatu isaan mala jechuudhaan kan isinii himnu ta'uu keenya hin dagatina duuba wanni nuti jennu isinii sirritti hanga kana eegalaaltanii booda gadi bu'aatii baradha rabbiin barumsa dhalaa fi dhiira irratti fardii waan godheef barattanii beeytanii amantiin islaamaa ka beekumsa irratti hundaa'ee tahuu sabeeku keenya wajjin akkasitti addaan akka baafannu isiniif dhaama arraantan waan qabanne isinii kanaan xumuruudhaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jenna.